Gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii. Tokkoffaa. Yesuus Kiristoos dhuguma Waaqayyoo ta'e akkamitti du'uu danda'a? Waaqni ni du'a? Eeyyeen Waaqayyoon dhugaan hin du'u, harkaan qabamee hin fannifamu. Sababni isaas inni ifomti nutti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Gaaffii kana deebisuuf Yesuus eenyu akka ta'eef maaliidhaan jechuunis maal isaatiin akka du'e beekuun barbaachisaadha. Yesuus jechuun sagalee Waaqayyoo safoon uffatee namoota gidduu buufateedha. Bifa Waaqayyoo inni ijaan hin mul'anne sun ittiin namootatti of mul'iseedha. Waaqa ulfina isaa sana gadhiisee bifa garbummaa fudhachuudhaan fakkaattii namummaatiin dhalate waan hundumaanis nama ta'e argameedha. Akkuma keenya dhiigaa foon uffatee seexana humna du'aa qabu balleessuudhaaf isa nama ta'eedha. Akkuma nama kamiyyuu cubburraan kan hafe, kan dadhabu, kan guddatu, kan dheebotu, kan nyaatu, kan rafuuf, kan kadhatu ture. Kana gaafa jedhamu garuu yeroo yookaan si'a tokko nama ta'e yeroo tokko waaqa ta'a jechuutu hin taane waaqummaan isaas namummaan isaas qaamuma yookaan agnuma tokko keessa jiraateeti. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessaa hin jiraata. Yesuus bifa lama qaba. Tokkoffaa bifa waaqummaa yookaan amala waaqummaa qaba. Uumaadha yookaan waaqayyoodha. Hunda beeka. Ilma waaqayyooti. Hin du'u, hafuura, hin dhalanne yookaan hin dhalatu. Waan hundaa danda'a. Uumama hundumaa dura ture. Alfaa fi Omeegaadha. Waaqayyoo guddichadha. Lammaffaa bifa namummaa yookaan amala namaa qaba. Ni dhalate, ni guddate, ni nyaate, ni dadhabe, ni du'e ilma namaati. Fooniif lubbuu qaba. Waggoota 2000 dura kan tuffatame waan hundaa hin beeku. Kanaaf waa'een du'uu Yesuus yeroo dubbatamu bifa waaqummaa isaatiin osoo hin ta'in bifa namummaa isaatiin ta'uun dagatamuu hin qabu. Jechuunis Yesuus kan du'e hafuuraan osoo hin ta'in foon isaatiinidha. Sababiin isaa Waaqayyo gonkumaa hin du'u, inni hafuura. Bifa waaqummaa isaatiin du'uu waan hin dandeenyeefis bifa namummaa isa du'uu danda'u uffatee mul'ate. Lammaffaa. Yesuus ilma Waaqayyooti yommuu jedhamu Waaqayyo ni dhalcha? Haadha manaas qaba? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uun isaa akkaataa abbaaf ilmaa isa kan namaatiin miti. Waaqayyo fuudhee ilma hin godhanne. Waaqayyo Maariyaamii wajjin waliin agarre ilma godhachuuf. Akkas jedha Gabri'eel deebisee fi hafuura qulqulluun sirra ni bu'a. Humni abbaas si golboba. Kanaaf mucichi sirraa kan dhalatu kun qulqulluudhaaf ilma Waaqayyoo jedhamee ni waamama jedhe. Ilma Waaqayyoo ta'uun akkuma Waaqayyoo amala tokkichaa qabaachuudha. Ilmi Waaqayyoo kan Waaqayyooti. Fakkeenyaaf Yohaannis 17:12 keessatti argamuu danda'a. Bakka Yihuudaan ilma badiisaa jechuudhaan agarsiifame. Yohaannis 6:71 Yihudaan ilma Simoon akka ta'e nutti hima. Yohaannis 17:12 Yihudaan ilma badiisaati jechuun isaa maal jechuudha? Jechi badiisa jedhu balleeffamuu, diigamuu, dhabamuu jechuudha. Yihudaan jechumaa jechatti kan ta'e ilma badiisaa miti, garuu wantoonni sun eenyummaa Yihudaa agarsiisu turan. Yihudaan badiisaaf akka bakka mul'annaa ta'e. Karaa tokkicha kanaan Yesuus ilma Waaqayyooti. Ilmi Waaqayyoo Waaqayyoodha. Yesuus Waaqayyo ofiisaa mul'iseedha. Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e Macaafni Qulqulluun ni dubbata. Kana jechuun immoo akka namoota Waaqayyo haadha manaa fuudhee ilma argate yookaan dhalche jechuutu hin taane amala yookaan eenyummaa abbaan qabutti ilma Waaqayyoo isa bara baraaf abbaa wajjin kan ture akkasumas Waaqayyoo jechuudha. Yesuus ilma namaati. Foon uffatee namarraa yookaan Maariyaam irraa dhalachuu agarsiisa. Ulfina isaatiin waaqarra yommuu ture yookaan osoo foon hin uffatin dura maqaa ilma namaatiin waamamee hin beeku. Yesuus ilma Waaqayyooti yommuu jedhamu hafuura qulqulluudhaan ulfeeffamee dhalachuu isaa mul'isa.
Luqaas 2:32 inni guddaan ta'a ilma abbaas jedhamee in waamama. Waaqayyoon walqixxeedha jechuudha. Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa Waaqayyo guddichaa jechuudha. Kanaafuu ilma Waaqayyoo gaafa jedhamu amala Waaqayyo abbaan qabu guutummaatti kan qabuuf kan agarsiisu jechuunis akkuma Waaqayyo abbaa uumaa hundumaa, akkuma Waaqayyo abbaa beekaa hundumaa, akkuma Waaqayyo abbaa alfaaf oomeegaa, akkuma Waaqayyo abbaa jaalalaaf kan kana fakkaatan jechuudha. Karaa biraatiin amalli Waaqayyoo inni eenyuunillee raajotaan, ergamootaan yookaan uumama kamiiniyyuu mul'achuu hin dandeenye kan ittiin mul'atu jechuudha. Yohaannis 1:18 homtinuu takkaa Waaqayyoon hin argine, ilma tokkicha isa abbaa bira ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Qolaasiyaas 1:15 Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namootatti mul'atudha. Sadaffaa Guyyoota sadan Yesuus du'ee lafa keessa bule sana addunyaan kun akkan kun eenyutu eegaa ture? Wanti dagatamuu hin qabne Yesuus kan du'e bifa waaqayyummaa isaatiin osoo hin ta'in bifa namummaa isaatiin ta'uu isaatii. Addunyaa kana qabee kan ture yookaan jiru bifa namummaa isaatiin osoo hin ta'in bifa waaqummaa isaatiini. Galatoomi biroo garuu gaaffii kan biraa qaba, guyyaa kan biroo walitti deebina. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture. Haga gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii jedhu kutaa lammaffaan walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa chaanaaliin keenya yeroo maraa soora hafuura keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maamiloonni keenya immoo like share isiniin jechaa yaadaaf gaaffii qabdan koomentii nuuf godhaan affeerraa keenya. Haga torbee kan biraa walitti deebinutti nagaa Waaqayyootti tura.